إيه كلمة اللي كجمر هذا الجواب تبيته شراء في شارع تبو أصدقت لي خبرت بسيف رابك ولي أكيك إذا لي والقافته والس قلافة ما لك وهذا هو اللي أجل تأسيسنا مثلا كذا تبي وربا جتو أتوك أجل بالما ما يرتشي سفكات تبي نيتي سودا تكلدا دبي وربا لا تيفي دبي وربا تيفي دا فرد سيدا دبل دا والفكاتا يتوي دا وجاجلني وجه ثاني كان اللي أكلات في أكلات يطلع تاني بنكون تنا يتوي وهدو تجافا جالو دات بفكاتو قدي سنين اللي كان جنو قبنا كليسا بيتي واكم بتشلي روبا مداركم بتشاكي ستي نما في كابين جلتلي لكن أمور راسوفني تله ga oduu dabalata eeggataa jirra yoo kami bitanii ga update godhuu dandeessan taate hawaasni keenya magaalaa Kombolchaa jaha takka afur duwwaa lama jaha duwwaa jaha lama afur saddeet bilbilaati uummanni keenya kam keessa jira daawwan nu bilbilamtee nu gaafatamaa jirtuuf oduu haarii qabaatan nu gabaasa isin jenna. Tabbila Saawudii keessatti Somaalota 200 oliitu duutii fi itti godhamte. Somaalee uummata isaaniitiif iyyataa jirti. خيجا هتو تربا لما درو بي هتو شدي حقيقة حاسوبا جتي مولي راجلا تومغا واي سودي ده دو ساتو دباسا چوي انو ميديا اولي تو نمني بي سودي ده لفنكاي نيسا هردفا في والي نيسا نيجول لغي فدا انفورميشن نيسا نيخانو لفدا في چرا عبدا سنجان ومالي كنيا وانا سودي ده نما فتا ميشاني تو دو ايغتا جلتو وانا سودي ده نما فتا ميشاني كامتين بلا واي جيوبوليتكس اللي هلا تكوني سوفنا واي فنفني ده في واير الستيتي خير عليه بهجو في ودي بلاتس بقى عدو لا تخيا تحتيواتي عادلنا بورتوسان كي يشبه يشبه ميديا ما يشبه ما أنا سمع ميسا قامي قالولاتي هاولي تلوك عتلاتين يا هيا قال لي بداية يا وقال قال دفتني دبي لك صنعت كلامها تدراتي ميلي هرافي تنخيها دي كيف تقول ربنا ودي جنب لك أبتي دفع ودي هدوء اللي جالك أنت أتنك وجلي أنت دا مالي جرا بودا بلو بودا بالغزي بودا كلمة درانو خجوه قانا غرام سابودا oromiyaan biyyaa booda atik wallee Itoophiyaa mata kana at least Itoophiyaa warra booleedhaati atik hedduu maaliin jira wal fakkaatti jechuudha hedduu oromoo bira keessa galchite Lato wali ile atarifi soda takalati fi warra beetee asirratti beetee shamarra kanallee jechuudha qeeroo fi qarree kanallee kan muuziqaa qindeessee fillee walii galatti waa production hedduu ittiin boonu keessa jechuudha kun amma gaa sila blockbuster kajaanii jechuudha amma kun sila kuni idoo waan hojii guddaadha jechuudha kan keessa waliin naangalee keessa akkaataan kilipilee itti tolchitan quality Hollywood la wali jechuudha sila filma keessan scripting isaatii fi wani keessan akka muuziqaa boota kanatti odoo filma tolchuu dandeesse oromoon addunyaa irratti tokkoffaa taate jechuudha maaliif dadhabdanii naangalii production saayinsuma akka tokkooti beekadha saayinsuma akka tokkooti namni kilipii akkanaa produce godhuu danda'e muuvii akkanaa nama hawwatu kabeetee oromoo bira kuteetu addunyaa hawwatu uumsuu dandeessan fakkaata ati sammuudhaan mallee hidhaa keessa jirtan warri filmaatti yaada jechuudha filmi keessan akka kilipiidhaati miti quality isaatii fi akkaataan itti structure tokkoo fi costume isaatii fi ati kaameraa kana qabsiistanii tola itti fuftan fakkaata action fi katii fi gini kana hundaa waan keessaa qabdan natti fakkaatu jechuudha ammoo hoggaa muuziqaa kilipii muuziqaa tolchitan hedduu lafaatan jechuudha laakiin beekte dalagaa almost daqiiqaa 5 kanaaf yoo xiqqaate beekte siinii 100 ol iddoo adda addaatti fidanii cuunfatanii gaawwan nama hawwatu waan nama afaan keenyaa beeyllee hawwatu tokko uumanii jechuudha exactly saayinsiin filmallee kanuma jechuudha dubbii filmallee itti yaada gara sirbaatiin atik sirbii cabsee jira wanni gaasiilingii baala maata beekte giti isaan mukaa sabra kunna jira ifi gadi gallaalaa jira jechuudha yeroo ammaa kana keessatti sirbii afaan oromoodhaa kan gara muuziqaatiin artistoonni keenya hagala ta'umanii ini gaafa Afrika irratti ada Afrika keessattuu sadarkaa kilipiitti waan abbaan fedhe kan godhutti fakkaatu. Hoggaa akka jiru beekadu bilaashii miti jechuudha. Laalaatiin jira. Hanqinni muuziqaa keenyaa
marketing da waan aadaa hejii kan ceesisuu dandeenye jechuudha. Raasa kana qabara jilla kan gaari goone so challenge amma qabara dhiyeesse keessa tokko kana jechuudha. Waliin jii beekte amma haa umrii teetan amma sadarkaa afaan oromootiin bika guddaa geesse hojiin teeta amma booda beekte haa gaddiibitee ijoollee xixiqqoo amma lafaa kaatu wajjin wal dorgomu miti akkamitti muuziqaa oromoo kana Afrikaa godhuu dandeessa addunyaa baasuu dandeessaadha. So shobdoon teenya tun dhiichisni keenya kun wani Nigeria da mura tambayte gudda kan ma fekasi wan bete gibe to wan umman kan organic tahini amoga haso fudatan tripi sali shogdo so fudatan is honestly nama faran didati bete wan mudana wata malif bete wali fakata to ada garu not very rich amma aragani bete dugala kana fi shagoyan te gitana fi odo bete tiko amma yesu da dege tartibati goyne bifa sainsa wadan muzika kana ceesifne wata dia dunya rat bafatu yanda great potential aka jira to boy wali rabasla tiko bara fi to tiko bara askay samo do bete nama guracha amerika afrika tako taka amma Nigeria kana khisa buftani bete muzika khanya khadunya khabit tati kana khisa buftani akasi to suta khisa promo yandesan akal bajuga هجرة بدك أبناء جرا موسيقى لاتين يفعلنا كسمة اللي هم موبي أفعل أورو لاتين في اللي وقته وتاته أورودي بس أكو بولودي أكو ما نان ودي في هولودي خيجل اللي خا أورودي جواتشوك أما جميع منا ومن خيجل اللي أكو موسيقى تجرا تكرر اللي أرتستو تخيجنا جرا فيلم اللي جرا فيلم اللي تكتب مبردا خد فرني جاني أما هدو هرمانا كيجنا جرا وني لاتين من لانكنا كبا خيساو درا تياتر في فيلم براتي هرمانا كينجل هانتنا كبا أكبر اللي صدركا الإندستري موفي أو ميارات اللي هانتنا كبا أمو صدركا honestly مرة ونيلاتي واو اسمه كله يشوش كيلبيلات دلعنا جرام نموت عدد دلني من الدفاع يشوش يكونوا بالله نموت بيتي موسيقى أفريقيا هنالو جونا أفانو مدلف أكاتان إسان توليك إندي تاني باتن أما دو تنا خبوجينا في شوية آدم مثلا واو मुझे अम्मा सिला बैठे मुझे से मार्केटिंग की डबे मुझे सिला दुनिया बुतु सिला कर जाए चुई वही गल्ला मकम aku boleh hana tidak aku bicara suka apa umman khaygalle hirmanna khaysan sai sama goda tumsaf musika oromia ada hasbu hundau shaguyo gata ta sakasmati hoga bete ragada ta sakasmati hoga bete oltube fi gatube bujum oro goda khaygalle faali fi hundau hirmanna khaysan buta ko agabatu because yokka boleh ta abatani timali gira ta abanetti khanun bicara abanne musika lo mudan gudata Arafu hirmanna keessa wangari gara dhimma amma kanatti gada chaane khotibidan they felt uncomfortable because music kana dhayo jechuudha amma waan inni deebiti adii jeedotte akkamalee hawwatame honestly waa ira guddaa isaanuu odon deemiti sirbanii amma gaa warri siyaasaa isaanii fira dhufanii muuziqaan kun jenoosaayidii labseetii fi maaliidha dhaabuu barbaada jechuudha karaa lakkan kun akka miiliyoon torba tuqaa torba ga'ee miiliyoon saddeetiiti baatii takkaa fi kanaa soga maybe bati lamatti bati saditti maybe amata kara miliyon dhibba osoo isaanii mala jechuudha so rekoordii hinaafumaa fi hinaafahamtuu dhaafiga olola irratti bananii jechuudha hayyee tuttala ammoo gaatanaa fi haacaaluudhaan natti wal fakkaata gaanne haacaalu wallee maaliif jira baasee takka populaara ta'e addunyaatti sammuu dagaa intarviiwudhaaf fidanii hotte duudaan fi beekee maal jechuu keetti siidaa dabaleedha jechuun maali waa'ee siidaa dabalee saggaa maqaa dhahee miili akka harree horee biyyattii jedhuuf illee himee yaabbatee jechuudha tanggal stantan itu sih. Erwin hari ya betul itu curi ya biasa milik. Gue sama tahu tuh harga ada karofina. Ya betul cuma kan itu gua kasih. Tuh gak gara video gak hibe. Fardi salamu fardi betul. Malah makanya saya sida dah balik jalan kate. Gak aku mana gue cari curi. Toko gak ada takkan yunimanya fi. Namun dua rawat tempat toko muda gak istakafi sana tu faham teh curi. Ini kalau bakal toko kan. Yaro selama siro betul ifu. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo siyaasaa akka malee dhufamtee jirtu jechuudha akka ammaa kana keessatti yeroo fiifuu gara Tigraay kanatti loluudhaaf wabiratti illee lola labsuudhaaf mootummaatu karaa barbaadattu yaa'ii san keessatti yaa'ii hacaaluudhaa san keessatti nutis wallaala waan kontribuut goone qabna sabila mootummaan fayyadamteetu hooggansa keenya guututti ilmaatu waan santiifachuu dadhabuun keenya bikkoo isin nu qopheessite san hacaaluun seenee OMN seenee hundi numa sanunda keessa seenne waan irra lafaanee wayyaan itti maqalee galfannee san harkaa butanii jechuudha silaa hacaaluun duubaate tarkaanfii akkasii qeeroo fudhachuu danda'a sana qeeroo arra sila gullaa baaftee jettee jechuudha
for sure rasala namni dubbachuu itti fifu warra bura murteessuu jechuudha islaamummaa keessa seenaniitu akkitumaan beekte qeyroo signicha keessa seente kana qeyroo qaama muree murteessu ta'e kanaa fi liidarshiippii haaraa jenereeshinii as ba'e kana hundaa'u waa beekte diraamaa kana kana qopheessanii qumaara kana keessatti dhahaa tokko waa hedduutti dhooni jechuudha Jawaar Mohaammed Lammaa Magarsaa anuma wala kai nan da wacce asan hajaluda dubbi musica activity ce dubbi wandrat yo amma tan kaysan sawdi ta kashe bobi da shakka jinu khaisa fa nurati bol wajhi fama ji khudan mandura bayti khalan qabanif abina ra haso ni goda khaisa o mo lola wa bayti makala khaisa timma cha bitu dala o mo makala khaisa timma chu fi su fi ba fi de chui sai sai wal barada amo da akati amo bayti o mo himma chu de chui hajalu lama fara haka sona takala kana ba amare haso jachu haso itu beti bisa kamu jira dah hajalu sekasiba selama gafa sala amare dammaco use muti sila beti wacu banne kharana warri hajalu na son wa tiga tan qabani yachu khawanyatu do khoba be kan khayi si sabi ala di sabi mo gawa khote gudan telgane ju bas insan tu sebenarnya fatiha bas makat wala mokam insan tu beti bahaja isani bahata yachu amma wadi mutarka ju tutukan tuni aku orang beti ho jete mas bila kita sente silaga anna mi hanya tu de makhafina tinfa khadwa tifakatu orang muraka jinnoti makaraka sentu aka jinnoti khate khote duda haratu tu ifanuti bibi subala khalwa faretu mutum mutara ju du falle e charati nagana dagal le khini khanaga mugamachi saniti mugachani akati amma mo gurbahana khaysati beti tabbolani warabelu bari fitaza mo ditani mo jawalani sabo daga namu kaduti akas fakati itu jadi udah kata hana wo kanun dua untuk bina tu dah itu abo itu wali mufakati itu kumari bete hajalu desa tidak ada misal fakata hawas gawala bang kalau dilani itu wali khayja sebeda bare hagal tu wali ijino isam bete hala ko pe fatadi da sonata kala da isa dala bi khamifi da hajalu tadala tu manabasi mukam isam mo ga nat kala isa serbedi tak isa dala gaddin takani kubsatay jani yata kaysa wafidani fi ano akati sa wakati ba chude man beenu yaro amma tan kaysa tiha mutwali ganoni tadwati gurbani si fi yi yetu gurbana ne chu tadwa yoba albeka ba yete hakan dedente tate hakan dedente garan gubini yana ne chu yoba kha namat wada mun da kaysa hifu wa contributors interview mitbole si hifu faktar ka kubeka khotodu da luti yes gawala ma farati luti yes khasaba farati khafra faratu hakka manaba guda to jati umada nise namal da tege gala ko ga arjuma to khamite to so dat nabina khayne tifajja damaniti dat nabina oromoda dat nabina amara dat nabina beti halchalu bisa hamata isa tufu dat nabina isa tifajja damani makhida isati nama isa jesu furate dine du'e to iyo tanini الجبار السنيس جماعة أباء ولي جماعة فتاة بتأكل أكل جبه خوا جبه بيته رجال على أساس إذا قد دابر سجارة بينك بانه أكيد بوتو ما تاني فما في دنيا سيما في توي إلا مسيرة ستي نمشي الدنيا باتي رجال تك أبني تك أبني جوا توي هذا اللي بيسا بني ساعة ستة جوا جيسي بالله توي توي بدي تسوي على يو إخواننا بيته خيسوما جاتي كإلما ستفعله هذا تواتي بيأكل أما بأكل بيته راس وقتها توي akaragan kamniti akabete very fine raqiq yani arabi daqiq yani bete akasiti kharar raqiq kata betul malaga bete atalun di sala wakati galchani boeli tazianu jawala tane choy ga almost formula jfk tv to ko choy ila bu yara akamin bekam choy dudu hatalu bati jare yo bati be no amoga khana khaysati ama jise ko fama ama jise haye mutu gabu ma de fifu mutu dua jal da ma contribute boni yemi gafa chukam media mata sati fu nabi ko kholu jeni be toy nabi da ketu malesa marsefi hajalu amaratu tidadete nuwa jesu de na je kero malesa da ke masiri ra toy wani juwar lu bu bafne dare da sa tikko fajja kabla toy hoga wacan de mi marsini toy malesa ide soga ajicha barat amas tadwa tu gurba kuru ba khilafata ni ba khilafata ni ba fi binti sai toy wala wala khoto ni da ba khilafata isani wala toy
ገንደ ቆጥሉ ዳ ይሰገሉ ሳቱ ይማል ኦሬዲ ታርጌት ይገና ማና ወና ሰራ ወጫ ቦፊ ኦሬዲ ጉርባን ቤት ያለን ቀረምቴፊ ወኑ ሁንዱ ቶፎኔ ኡነቲ አበፋና በላይ ፈጩዳፍ ቤቴ ወራ ጋፋ ሀጫሉላ ደበቱ ድበቱ እንደ ቲክቶክ ራ ወጪ ሲሰኔ አማራ ዲሊ ተራ ፉለቺ ሲሰኔ ጉርባናቱ ደመኔ ይቶይ خلاص ga akti ko bannetu Portugal khinya nakanacho yodo gogore mo suresa khairati wada khanacho barbadanis ja takafur duwala majadu wajala ma fusatet kharaga me udo galat umrat ndawre tiktok ramatu wacamani hada gefamnecho ሙዚቃውን ስታቀርብ ሰማሪ ወራሽ በደንብ ሙዚቃውን ስታቀርብ ሰማሪ ወራሽ ኦንስሊ ሲታርጉም እንዳዳመጡት ከሆነ በግልጽ ቋንቋ አንበሳና ድመት የሚል ተቀምጧል። ያ ድመት የሚለው ነገር ሞር እንግዲህ አማራ የሚለው ነገር የሚያመላክተው ከዘፈኑ ስትረዳ አማራ በቴ የሚለው የፖለቲካ ኤሌመንት ይዞ ድመት ነው አማራ ነው ድመት ማለት ነው ድመት አማራ ነው ምን አለ መሰለህ ቴዲ ሙሉ ዘፈኑ በግጥም ጽፈው ሲያነቡት ሙሉ ይዘው ፒክቸር ሰጠው ማን እንደሆነ ይታወቃል። አራት ኪሎ አበባ ይላሉ ማን ያመላክት እንዳለ የዘፈኑ ስዕል በግልጽ ነው የሚያስረዳውና ለአማራ እንደሆነ ያ ነገር የተዘፈነው ማለት ነው። አጠቃላይ በተለይ ንጹህ የሆነ ህዝብ የሚያነሳሳ ጀኖሳይዳል የሆነ ሙዚቃ ነው የተዘፈነው ብዬ ራሴ አምናለሁ። ያንን ደግሞ ጀኖሳይዳል ነው ካልክ እነዚህ ቃላቶች አሁን ለምሳሌ ኦሮምኛ ከሚችል ሰው አስተርጉመህ አሁን በመስለኛል ሳይሆን እነዚህ ቃላቶች የአማራ የወጣበት ማህበረሰብ በአጸያፊ ሁኔታ የሚገልጹ ናቸው ላይ ደረስኩባቸው ቃላቶች ለምሳሌ ድመት የሚለው አማራ ድመት ማለት አማራ የሰው ልጅ ከድመት ነው። ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ፖለቲካ እንግዲህ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ድመት የሚል ቃል አማራን ለመግለጽ ሲጠቀም ሰምቼ አላውቅም። ለምሳሌ እንትሮ ላይ ተቀመጠው አሁን ሙዚቃ ነው አሁን ነው ተወሰው አሁን በቀጥታ መቼም አማራ ድመት ምናምን እንደዛ ያላ አይደለም የሚሰፍ ነው ነፍጠኛ ይገባኛል እና ጨምቃቢ ይገባኛል አዲስ አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የመጡ ቃላቶች ፖለቲካዊ ቃላቶች አሉ። ተቸካይነት ለማለት ነው ይገባል። ያመለካከት ለውጥ ያለባቸው ድመት ግን ሰምቼ አላውቅም። ምናልባት ድመት ነው የአማራ ህዝብን በአጸያፊ ሁኔታ እንዲገልጽ ያስቻለው ብለህ የምታስበው ወይስ ሌላ ቃል አለ? አሁን ምንድነው ዘፈኑ ላይ የተገለጸው ነው ይሄ ዘፈኑ ላይ ካልበቃ ኦሮሞ እንደ አንበሳ ተደርጎ አማራ ለድመት ተደርጎ ተገልጿል። እሱ እንግዲህ ዘፈኑ ላይ ያለው በደምብ ተደርጎ ማዳምጣው ለዛ ራስ ቢሰማ ያስገባል። ሁለተኛው ደግሞ አንደኛ አማራ አዲስ አበባ መግባት አይችልም የሚለው አራት ኪሎ አትገባ የሚል በግልጽ ተቀምጧል። ለሰማው ድረስ አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ነው ብለው አማራ አራት ኪሎ ማይገባ ሌላኛው አማራ መጤ ነው በግልጽ መጤ የሚል ራጅም ሲገልጽ ነበር። አማራ መጤ አይደለም አገር መስራች ኢንዲጂነስ ማህበረሰብ ነው። እነዚህ ሶስት ነገሮች መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ይያለው ነው ያለው ነገር ግን ዘወር ፒክቸር የሚሰጠው ሳዳምጠው ሙዚቃውን ሲታርጉም የሚሰጠው ነገር በተለይ ወራጆቻችን የሚያነሳሳ ነገር የሚቀሰቅስ ነገር ለነፍስ ሲሚልዋር የሚጋብዝ ነገር ነው ዛሬ። ስለዚህ ይሄ ነገር ፖለቲካል ዘፈኖች አማራ አርቲስቶች ይዘፍናሉ ብዙ ጊዜ አይተህ ከሆነ የአማራው የጀግንነት የማሞገስ ኢንተርጅ ሙዚቃ ነው ብዙ ጊዜ ማህበረሰብ የሚላቅ ሙዚቃ አይዘፈንም። አማርኛ ሁሉ ቋንቋ ያዳምጣል። አየጋ አካቲ ኻሳ ጀኒ የቹይ አካቲ ኻሳ ጀኒ አጀንዳ ኢሳ ሀነጋ ከዱለት መሪን ዴማ ጀቲ አሞ ገባጉቲ ቱቡሼ ሙዚቃ ጋ አርቲዳ አከዱቲ ከቹ ነዳማ አሞ ሁጂ ሶዳ ታከላ ኸይሰቲ በከቢ ሰበታ ኩሉ ቁበት ላቴ ሰብዱ ኹል አድሩ የጀኒ ለኝ ነው የቹይ مشو بعدين يجي إني نجي نروح على كذا أتين كذا يجي نفكر تمشي سوف فكرت يا سوني سايتوي كنت تدو جادان سونام مشو بعدين يجي إني سوني لا سوني سماري فيلم ديسي بيتي يجي خلافه مشو جونو أدو جونو يجي إني وني نيجي إنا مو ورنا بيتي موتوم ما تناخذ سوبر باتون أنا كيلو سينو لا يوم يجي ده سوبر برا بحث ما موسيقى هنا قلتو خلينا نفتني يجوا مالي وني سندراس خيسة تروي يجوا وني أصلي في الفيلم هنا خيسة تروي إنتاجي اللي أتخلي بيتي تلفته فوق يسوع ماذا يساعد رون بيتي على كيلو خجلتنا وني تدي بيتهم نتي بيكلوا لا يا دون يا بشر نتي بيكلوا وني بيتي إذا فلان تطلع يصيروا مقابل بوس مرة فكاتة يجري كام سياساتي بارتي لا في سبعة ساداتي هم بياني تقول إنها فانو تقول إنها هسه ما مدري تقول إنها تبي تسويها خلافها خطيبي ده ما ليتي قبل تقول فتي بيفتشوا بالليل في نتفكاتوا يجري بزي قطعي بزي قدامي يعني يا ويتو توفر موسيقى عندنا بهير بدمت النتم هنا بديلا بمت النتم أجلسون أميرو نقول من دونه نبارو حزب عرف كيلو نايم بينهم نو بيبي ساعات نبارو ماله دلو أورمو موريشنال بعد كده أدي سبب سيمين ورو حزب رياليتي وقف توتال جن
አሁን አዲስ መጤዎች ስለ ፖለቲካ ጅልስ እያወራ ነው፣ ስለ ነፃ አውጪዎች እያወራ ነው። እና አቅማችሁን እወቁ። ይሄንን ስርዓት ከአቅማችሁ በላይ ነው። እንዲሁ የምትገረሰሱት ነገር አይደለም። ይሄ እንግዲህ ለፋኖ ሊሆን ይችላል፣ ለኦነግ ሊሆን ይችላል፣ ለቲፒኤልኤፍ ሊሆን ይችላል፣ ለወራሪው ሶማሊያ ሊሆን ይችላል፣ ለሻዕቢያ ሊሆን ይችላል። በአጠቃላይ 4 ኪሎ ለሚመኝ ማንኛውም ታጣቂ ኃይል መልእክቱ ወደ ድርጅትና ነፃ አውጪዎች የሚያመራ ነው እንጂ ብሔርን የሚገልጽ አይደለም። እና ወደዛ ባትወስዱትና አሁን እናንተ በምትጮሁት ደግሞ ሌላ የፖለቲካ ጥቅም ሌላ የሀጫሉ ሁንዴሳ አይነት ስህተት ውስጥ እንዳንገባ በትህትና እንጠይቃለን። ሀጫሉ ሁንዴሳ የተበላው በእናንተ ጩኸትና በእኛ ጩኸት መካከል ሌሎች ገብተው ነፍተውታል። እና አሁንም በትህትና የምንጠይቀው ወንድሞቻችን ይሄ ሙዚቃ ፋኖ ኮንክ ሊያናድድህ ይችላል፣ ወያኔ ኮንክ ሊያናድድህ ይችላል፣ ነፃ አውጪ ኮንክ ሊያናድድህ ይችላል። ከዛ ውጭ ግን በብሔር ደረጃ ማንንም አይገልጽም። በእኛን ከሰላምታ መካከል ነገር ለምሳሌ አሁን አማራን አዋረደ አሳነሰ መጥ ያደረገው ብለህ ስታወራ ሌላ ደግሞ በመነሳት ይሄን ልጅ ላይ እንግዲህ እርምጃ መውሰድ አለብን የሚል እብድ ይመጣል። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሌላ ይመጣና ይሄን ልጅ ላይ እርምጃ ወስዳል። ኃጢአቱ ለማን ነው የሚተርፈው? ሳትገሉት ገዳዩ እናንተ ነው የምትሆኑት። ከሀጫሉ እንማር። ሀጫሉን የበላው ኦሮሞም አይደለም አማራም አይደለም። ሀጫሉን የበላው ሁለታችን ያጋጨው ኃይል ነው። አሁንም ሌላ ሙከራ እየተደረገ ስለሆነ ባንም ጥሩ ነው እንግዲህ ንጋ ሀገር የምትም ለጮህ ይው ኸይሳን ይገቡታል እትም ወልገረት ሙጫራን ፈየናን ቃሚ ሰኛቸው ደሞ ቤቴ ቃማ አማ ሙቆ ኸናብቲ ቃሚ ሰኛቸው ደሞ ቃማ ደነት ይዳት ቃማ ጃረቤ ቃማ ቤቴ ሳይንሲ ቤቴ አሳሲኔሽና ቤሆ ቴክኖሎጂ አርካቀቡ ሁና አርካቀቡ ቃማ ጃረቤቱ አጫሉ ማቴ አማስ ቃማ ጃረቤቱ ሶናኛቸው ደሞ خلافو المرة ربنا أجندها عجيب أجندها بيتي هذه يودن ديسن أبوتي كبيرة كيروف كارن إذا نجي وبتوها أما نقول بانا درمانه بكبيتي لديو دندامي على وبيجاري جنتوي because يرو هذا تكوف تكارو روشيني مرة روشيني إيدني يبغى صور بدل مدبسا وفني بندي بدو في درجة شوفي because أنا بقول لك بدي أتستودي ولا قال كان ساعتين أنا شوي كاني بيجي يأخذ لك نوان يا تنقم نيشوي هذا هدري جهات الأوفر نجي في فيلم أرتيستي تكو خدم لك أبناء شوي كمان دلوقتي خلاص إني نسيب إيه ينامي إيه وفكر لنا كود وان بيتي من سامر سيتي ما هجالي لما فاخي هنا اللي هايم أبوتي كبيرنا خد دولة مود أمس في مطمئن أنو رمياتي في بسنا قربان مطمئن أنو رميات جلا في بتشيس مقالة في فيلم سونان بيتي إيه أبيا بتشلت تري شوي بيا بتشلتن عنده كميتن خمس راخي سبيو تيجتن دا قربان كلي يواته كام تجافة مسني فيش فانا بقول بحال الجيسو دا تجافة تنتن تبا كنا خي سابا ينا كابيني في كادري لاتين وري لما موتنا هنا خي سيتن بقول فتة مسني كم نيم أبيته إيه شرتي أدري هجي ديتين تينا سنين جنده عمل خي سنين دي بوفتي سنين أوريدي نما جيسو بباسا نلفاجتي إدو أدادتي نما يدو so wani ibeje guddatti ga akkasitti ummata beete wucuu adii gootanii guyyaa tokkichaa san beete isanii bira karaa gabaaban yoo amala irreechaa kana ofirra dubbachuu dandeessan taate adeeroo haa beete wahuma isanii duuluuf hin qabnudha. Taafti gaa rakkoo aangoodhaatii fi rakkoo siyaasaati sansuusa jettanii hiikkachuu dandeessan. Oromoo akka guyyaa irreecha kabajjanitti yoo kabajjaniin gawwaa kaa hunduu keessa mul'itu san qofa irraa dhiiftanii hanqi haa bareedaadhaa yoo haala sanii Oromoo qabatan taaftee abaa'oo fi kaafaa of lomoo teessanii hiikkachuu dandeessan. Yoo ammoo amalli keessanii deebutaate. Buuti gurbaa kanaa amma aggaamii du'aa kan gurbaa kanaa wanni garsiisaa malee gabaabdutti kan Itoophiyaa bulchaa jiru Daani'el Kibreti malee Abiyyi Ahmedii miti. Irratti gidee namni Itoophiyaa bulchaa jiru beetee faanoodha malee PPdha miti. Lolli beetee Dabra Maarqos sanuu kijibaati. Qeerroo Oromoo fixuudhaaf itti dhoofaa jettan malee lolli san lola kijibaati. Guutumatti koosiin keessan kolaas taa'e kana. Haareetti lola siyaasaatii fi lola ololatti nu deebisina. Hamma dandeenyu dhiibbannee horofa san keessaa waliin bahuudhaaf yaalii guddaa godhaa jirra. Akka horofa san keessatti hin deebine akka mootummaatti dirqama keessan baha. Artistoota Oromoodhaaf wabii ta'a. Artistoonni Oromoo illee walquba qabaadhaa. Ati qarannoo arra beetee tabbala gammachuudhaa gubbaa kanaaf beetee nu dhoofuu dandeessa gaafii keenya achi. Gaalanaa gaaromsaa taaziyaadhaaf beetee huccuu gurraatti arra obboleessa keenya kanaan dhoofuu dandeessa. Warreen wayyaa taatan qabaniisuuf warreen wayyaa taatan mana qabdan maatii qabdan gurbaa kana haga beetee
yeroodhaaf beektaa wanni tuttas galmooftu nu eeguu dandeessani. Ififuu faadhafaadhaatti eeguu dandeessani jechuudha. Gabbaataniitu waa isaatiif sagalee ta'uu dandeessani. Eeganni du'amaa huccuu gurraatti sun fakkeessuudha jennaan jechuudha. Fakkeessu yoo dhugatti akka artistiitti obboleessa keessanii yaaddan amma ablee isaa qarabte kanarraa obboleessa keenya baraaraa isanii gannaami qabxii itti dursi. Hayyetuunis amaanaan hundatti haa taatu miidiyaalee Oromoo irratti xiyyeeffadhaa. Ati dhaamsa jiru hokkallee gabaabsa. Amma nuti beeknee dhimma sonaa takkanadhaa dhimma Oromoodhaaf fi Amaaraa godhuu barbaannu. Namichi beeknee faana ofii sabaa sanatti hundaa'eeti wanni gurbaan dubbate uummataaf illee dubbii gachaa tasgabbeessaa qabbaneessaa bikoos walitti ooluu keenya kana keessatti qaamni sadaffaadhaa seenii nyaachuu deema. Kan gurbaa kana nyaachuu deemu Oromoo miti Amaaraa miti. Qaama ijaarame jechuudha. Qubaara siyaasaatiif illee itti fayyadamuu isaanii mala. Kanaafuu gurbaa kana baraaruudhaaf beeknee hojii dippiloomaatiidhaan hojjennu hundi keenya. Akka beeknee du'a hajaaluudhaaf hundi keenya itti gaafatamummaa akka keessa gawwummaadhaan beeknee irratti gumaachinetti obboleessa keenyaatiif haa wajjin ableen qarru irratti isin hirmaannu jechuudha. Obboleessa keenya dhoofannee afaan keenya walitti haa qaban. Muuziqaan haa deemu. Kanaa galmaan biraa kun. Qabxii itti aanturatti yoo haasofne hawaasni Somaaliilaa baay'ataa jiru jechuudha aktivistoonni nama 200 ol Saawudii nurraa hiitee nama 200 ol nurraa ajjeesuu deemti dhagaa wanni ajaa'iba nutti ta'e keessaa hoo ta'u Oromoodhaa quba qabnaa jechuudha. Ta'u Oromoodhaa bubbuultee Somaaliitu ajaa'iba nutti taate jechuudha. Nama 200 ol mootummaan Saawudiidhaa ajjeesuudhaaf guddoo itti firdii gootee dabalee eeggataa jiranii itti aadee aannu sanatti. dhibaateeyo hadda Sacuudiga waxa la soo saaray 200 qof in la dili doono dinta bishaan lagu xukumayo Soomaaliya oo bahda warbaahinta ay ku soo daayeen Twitterka dadka la tooganaya ee Soomaaliyeed ee bari Sacuudiga lagu tooganayo cidna warka ma hayso kaliya waxa laga hadlayaa warbaahinta Sacuudiga كنت على ورقة سنتا وديال سوري وهذا ميكس جوكتر كان قاعد ونسان وبرهنا بالشدة سيد يوتيوب كريم محمد يالس وكل فيسبوك ينسى محمد يالس مقال كنا نحن نقاعد عليه دون ناس هذا دعكم بكوس دعوة تيمبر سعديه ودن بي وحي نجها بالشدة الصوماليات أي مقلقين جارهان كوكوس وكان برها بالشدة muuqaaladii iyo hadaladii ugu naxdinta iyo murugada badnaa taasi oo ah in dowladda dalka Sacuudi Carabiya ay xukun dil toogasho ah waqtiyada soo aadan ay ku fulin doonto 200 oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo rag iyo dumar laakiin la sheegay inay u badan yihiin rag waa maxay dhibaatada intaas leeg ee dowladda Sacuudi Carabiya dadkaasi Soomaaliyeed ay u xukuntay dil toogashada ay wadankeeda ay ka geysteen aawi dowladda Soomaaliyeed maxay tilaabaha ay dowladdu qaadi doontaa si ay uga jawaabto arrintan daawad hadii aad ku sugan tahay Sacuudi Carabiya arrintan miyaad maqashay muuqaalkan waxaynu ku eegi doonaa dhacdadan saacadii u dambeeyay baraha bulshada isla bilis daawada muuqaalkan like sar wala wadaag asxaabtaada wixii fikra waxaad nagula wadaagi kartaan qaybta commentiga aad baad mahadsantihiin sida dadku sugan dalka Sacuudi Carabiya saacadii u dambeeyay ay soo warinayeen dalkaasi gaar ahaan dowladda Sacuudi Carabiya waxay xukun dil toogasho ah ku xukuntay 200 oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo fulinteedu la sheegay in waqtiyada soo aadan ay qaadan doonto go'aankaasi ama la fulin doono badalkaasi toogashada ah dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waxa ay tahriib ku galeen dalka Sacuudi Carabiya sida markii hore ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Sacuudiga waxayna qayb ka yihiin dadka kale ee ajaanibta ah ay ku qulqulayaan dalkaasi Sacuudi Carabiya sida Etoobiyaanka Eritreyaanka iyo sidoo kale guud ahaan dadka kale markaas ka imaanaya Afrika inteeda kale si ay nolol maalmeed halkaasi u fiirsadaan laakiin dadkan ayaa ilaa hadda loogeen sola vidiyoon isaanii irratti xiyyeeffateeti nama 200 ol qaduutii irratti murtooftee Saudi keessatti sagalee ta'aa jiranii fi atinka mootummaan isaaniitti illee iyyataa jiranii gara keenyaan illee nama 47 kan dhageenye lama duruu ajjeefamanidha 45 tu'afeedha. Kanaaf gaa mootummaan Itoophiyaa quba qabdi mootummaan qabdu waan nama dhibu jechuu dhagaa jiru dhimma kanamee mootummaa irratti xiyyeeffadhu jennaani hawaasni keenya illee bakka jirtanii sagalee ta'aa fi keessaahuu atinka namoonni sagalee ta'aa jirtaniif muniirii fi namoonni birallee galatooma isin jechuu barbaanna akkuma qabaannu haa jala deemnu ijoolleen 47 illee gaajoo qunnamamanii jiranii haala isaan keessa jiranillee ibsatanii nama nurraa fuudhanii takkaa irraa fudhatanii jiranii nu ammoo 45 teenyee iddootiin eeggataa jiraadha rabbi isaan abaasu qabxii taatu iddoo kafachi. Qabxii taatu keessattis qaba beektii ji'oopolitiksiidhaa kan deemaa jiru waan nama dhibu keessa Mogadishoo irraa hamma Masriidhaatti guutuu gaafa Afrikaadhaatu niitii beekee bakka hunda jirtu United Arab Emirates jechuudha. United Arab Emirates waan ajaa'ibatti keessa Hassan Sheikh Mohammed hojii saahiba Musa Bihi hojii saahiba Abiy hojii saahiba Abdul Fattah Al-Sisi hojii saahiba وبعد تفرغ بيتي عليه وداي شويه ودي صاحبه محمد دعلان ودي صاحبه هنتي في خالد بن صاحبه شويه يصير بيجي جامر ودي صاحبه تاني شكلها شويه كان because سبحان الله خيس أما كلمتي موتوما سبحان الله صاحبه
maallaqa duuniyaa meeqaa beekte haashaba bira kufe kabikana dhufe sallee United Arab Emirates ta'uu dhoowwu jaanii hamataa isa mul'atti jechuudha. Walii wal lama qaba. Doktara siilee ingifteeti Alshabaabii si ajjeesifti jechuudha. So dubbiin nama dhibdee jechuudha maal barbaadin na dhibe jechuudha. Siyaasa ji'oopolitiksii addunyaa gubbarratti Raashiyaan biyya takka deeggarti, Ameerikaan faalaasii deeggarti kun jira. Ammoo biyya lachuutu maadhii isaa itti tulka ammoo United Arab Emirates ajaa'ibate jechuudha. Alshabaabis kiyya, Hassan Sheikh Mahmudis kiyya. Meeqa feetatis? Dalagadhatis. Dalagadhatis. Lola wayyaaneedhaatii fi lola biyyi gidduutti gubbaadhaan dirooniidhaan beekee dhawaati asiniif warra meeshaa gachuu keessatti illee wayyaaneedhaaf beekee maqaan isaanii numa dhawame jechuudha. Biyya beekee wanni isin keessa seentee diddiigamu Yamanis akkas goote Libiyaa akkas goote wanni beekee United Arab Emirates keessatti hirmaattu qaama mootii as bahuun qabu ni mutuchiti. Kanaafuu Abiy Ahmed gaa hagamta gaa ji'oopolitiksii Somaaliyaa sirrii dubbisee jiru haa nama dhibaa jiru. Mee xiyyaa sanitti itti deebisee bo aaroo sana kennaaf deebifte akkamitti Hassan Sheikh Mahmudii fi Abiy wajjin lachuu tuujii saayibaa jiru. Kan Musa Brijis saayibii jedhan Musa Brijis akka fedhatti qabu Muhammad bin Zayed jechuudha. Asii hojii akkasuma saayibii magabduu qaban. Gaabii hagamta akka hubatee walanoo Abiy gaa akkasitti fi qabaa jechuudha yoggaa bira dhaqee. Dhugateeti ilmaatu baleessa kiyya jaanii jechuudha. Ammas jaroota kaan hundi ammas beekee fifuu hojii dalagan. Laal aarotu hundinuu walli bira deebiti. Muhammad bin Zayed bira gafti. Asiisi Musa Brijis Hassan Sheikh Mahmud Isaayyaas Afwerqiidhaa Hasuudaan hundinuu walirra gasu akka Asiisii fi Muhammad bin Zayed namummaan akka isaaniitu saayibaan jiru. Akkanumatti illee Asiisii fi Haan illee saayiba jaba Hasuudaan. Hasuudaanii fi Isaayyaas Afwerqii saayiba. Isaayyaas Afwerqii fi Hassan Sheikh Mahmud saayiba. Hassan Sheikh Mahmudii fi Asiisii saayiba. Hassan Sheikh Mahmudii fi Muhammad bin Zayed saayiba. Akkanumatti illee Muhammad bin Zayed fi Abiy saayiba jechuudha. Tabakkara deemu jala Afrikaa keessatti. Qabxi itti aantu takka afatis. Taraachi itti kutee hundi waan bobboon isaanii mana jechuudha. Dubbii nama dhibtu. Dubbii nama dhibtu. Hafti waa'ee Finfinnee laati Finfinnee mootummaan heera baase keessatti namni real isteetii fayyama kan hin oofe dabaa yuunitii kuma shan ijaaruu danda'uudha. Yuunitii kuma shan. Ruumii kuma shan. Ijaaruu danda'u jechuudhaan gaa seera mootummaan tumaa jirti. Sogaa hojii xiqqishoo warra maallaqa gurguddaa qabu malee warra dachii guurateetuma mana ijaarrachuu kana tapharraa ni baasaadha. Garuu dubbiin guddoon yuunitii kuma shan jaaree fi yuunitii kuma shan kan jaaree miti. Gaa wanni gargaaraa jechuudha. Akka beektee nama alabaa dhufee fi biyya keessaa illee kaapitaala guddaa hin qabne tapharraa baasa malee dachii israafama hojjetuuf fayyadu jechuudha. Fayyadu noo. Wanni ta'uu qabu addunyaa kana gubbatti dachiin ta'u mataati. Ani dachii qabaadde ati real isteetii hubachuu barbaadde dachiinis beektee kaapitaala jijjiiramteeti kaapitaalatti akka raasammaalaatti hisaabamtee ati maallaqni keessi raasammaala ta'ee real isteetii kana waliin jaara. Heerri silaa tuumamuu qabu. Mootummaan beektee dachii shilingii qotee bulaa keenya qarshii 17 kafaltee fi raariitee ifi ammoo meetiri iskoorii tokko qarshii 120 gurgurachuun what's the point jechuudha. Akkasiinuu deebitanii warra real isteetii kana hamattanii jechuudha. Dhugatti Oromoo fayyaduu feete mootummaan tun beektee qotee bulaan dachii isaa sabbin baratti real isteetii ijaaramu taate dura ifii fuudhii achi keessaa mana qabaachuu takka. Lammaffaa suuqii tokko qabaachuu akka kireeffatu lama. Sadaffaa fooqiilee ijaaramtu tana guutuu keessatti parsanteejiidhaan sheerii qabaachuu. Kana ni barbaannaa jechuudha. Misooma akkanaa kan qotee bulaa keenya beektee abbaa qabeenyaa nu ni barbaanna. Ammoo iddoo hakuma shan jaartu malee ni hiikaa hakuma shan jaaru kan qotee bulaa keenya hakuma ni gudaansiisaa jechuudha. Finfinneen akka amma deemaa jirtu kana keessatti waan gara gaafa mallas namni miliyoon 3 miliyoon 4 naannoo Finfinnee irraa godaanee irraa ol amata shanan dhufu keessatti waan gaafa beektee miilikii irraa hamma wayyaanitti godaanee olitti godaanu deema. Namni godaanu deema. Furmaanni nutti mul'atu maali? Tokko qorqorroo sheexanii irra ficcaanii fakkaatu san hundaa'uu keessa haasa'a. Namaan nutti. Aduno is fair akka jechuun sirrii dabokka. Miskiina kana yaasaati mana tokko tokko kannaa fi jechuudha. Misoomsa magaalaa maggatti waggaffii guutuuti. Walakkaa luka tokko kana bareeffadha. Walakkaa tokko tana. Haasaati misoomsa at least qotee bulaa keenya nagaadha. Miskiina kanaas gaa shiroo dura godha achi keessatti jechuudha. Akkanaan qabu.
achumatti mana kan bitanii fi dukkaana tokko kan bitaniif haagee fi tokko haatiin jiraata malli isaa gara misoomuudhaaf namni buqqoo hin qabu misoomuudhaaf namni buqqoo hin qabu ammoo wannummaa isa dalee deema guddaa qotee buluu kan jedhamaa jechuudha magaalaa keessaa qorqorroo shayxanii faffacaan fakkaatu kana darsa kana beetee keessaa yaaftaniiti qotee bulaa keenya irraa ooftanii fi mana jaattanii hootutti gadi jettanii jechuudha kan bitatanii raafuu ta'e eenyu malatti godhuu deemtan kabana kana jecha godaasifte kunis eenyu jechuudha yaa kan abbaa keessanii haa kan jechuudha achumatti mana gaaramusa keessatti amma lagaara keessatti naannoo lagaaratti yoo xiqqaate ammoo biliyoona meeqa kan dhiyaatuun beetee yoo xiqqaate dukkaananii manneen 3,000 dhiyaatu ijaaramaa jiraachuu namni atichi irraa buqqate tola deebii 1,200 achumattu manatti godhuu dandeessanii jechuudha achumattu mana kan nuufii dandeessan takka ammoo deevelopmentii osoo jalattu mana raakishaa ijaaraaf ka'a fooqii beetee wanni guddoo hin qabne ta'ee liftii hin qabne wani lallaba qabu ta'ee iddillee wani nama baasifne salma cinatti ijaartanii fi tabeetee qaalii sanii warra bitatu kannitanii warra achirraa godaasiftan ammoo fooqii beetee haa diskaawuntiidhaan ijaaramte kana keessa galchuu dandeessanii jechuudha. Idaa kana Oromoo ulaan qotee bulaa Oromoodhaa baadhata. Ha magaalaa walakka irraa godaanu kana hunda bira fi'aa jirtan. Kun ammoo gaara hunda keessa argattuu galtanii jechuudha. Ana no, duraayyuu seenta seen jirti magaalaan deemtee qaallitti seeraa jirti. Xiqqoo malee galaan dhufuu keessan shakkii takka malee jechuudha. Yoo haa Oromoo siqaatiidhaa jabuutitti isin galaa maahii jechuudha. Riifoormiin riil isteetiidhaa eenyutu bulaa meeqa gaaraa odoo hin taane eenyudhaatu qotee bulaa haammatee waliin guddina magaalaa Finfinneedhaa fidaadha. Investmentii ni barbaanna yes magaalaa Finfinnee kan guddintu ni barbaanna yes nuti beekte misooma duraan dhaabbannu qarooma duraan dhaabbannu wanni duraan dhaabbannu ammoo saamamu magaalaa Finfinnee guddachuudhaaf angodaanuu qabu kaadeero. Kanaafuu ati dhimma kana odoo silaa beekte ogeeyyiin yuunivarsiitii Finfinnee keessa Adaamaa keessa warra Oromiyaadhaan qorattanii akkamitti qotee bulaan dachii kana raasan maala godhatee investara kana wajjin walitti ida'atee abbaa qabeenyaatti ta'a. Bara abbaan qabeenyaas waan dhabeen qabu jechuudha kana keessatti. Waan dhabeen qabu qotee bulaan keenya nuti waan dubbannuuf hin qabu. Yoo modeela kanaan dhuftan modeela kana akka magaalaa tokko magaalittuu nu hawwallattu. Yoo jireenya Oromoo jijjiiraa Finfinnee jireenya Oromoo jijjiiraa deemte gara dhiyaatiin waan naqamte tokko ta'e jechuudha. Asinillee irraa roobee baaletti illee hotta. Asinillee oo faayidaa deedhatti illee waliin gattama. Guddina magaalaa rakkoon qabnu jechuudha. Rakkoon ammoo magaalaan takka guddachuudhaaf nu godaanuu qabna. Aburjuu ta'uu qabna. Lafa ta'e mijiituu wayitee walummaan qabnu lafa irraa nu godaansiftanii modeela kana keessaa maaltu bahuu sandook. Maasta pilaanii wayyaanee maqaleetti galchiteera hamma dalagamuu maasta pilaanii amma dalagamaa jiru kanaatu irra guddaa. Kanaatu irra Oromoo guddisaa jira jechuudha. Wayyaanee gabbaateetu maappii lafa keessee dhawwaayitee irriidhaafittuu kaaftee jechuudha. Isan ammoo ustaniiti oofu jirtan ammoo. Oofu jirtan. Bar fooqiilee lafa Finfinnee keessatti ijaaramaa jirtu ni ajaa'ibdanii jechuudha. Gatiin isaan ta'e bara Niiwoork irra qaaliidha. Egaa hadachi qotee bulaa keenyaa Niiwoork irra qaalii taate adii yookaan maaliif beekee tujjaarri Niiwoork kan nuti jechuudha silaa. Kan Niiwoork jirudha namni silaa abbaa qabeenyaa nuti isa Oromoo qotee bulaa keenyaa jechuudha. Nu Awustiraaliyaa, Ameerikaa, Kaanadaa, biyya Awurooppaa kan guuteerra silaa kan miiliyoonerii dhugaadhaatu qotee bulaa Oromoodhaati. Hadachi isaa gubbaa fooqessan ijaaramte isa jechuudha abbaan qabeenyaa kan dhugaa akka gaaddu jalatti. Kanaafuu qotee bulaa keenya buqqisuuf hiyyoon surratti heera keessaniitu dirquu jira. Yoo qabeenya qotee bulaa godaansiftanii biyyoonni fayyadedha. Nama guddaa kaabin waa fidaa